Hawaasa Oromoo kutaa Oregon magaalaa Portland fi naannoo ishee jiraatan maraaf. Hawaasni Oromoo magaalaa Portland jiraatu koree qindeessituu deeggarsa uummataa OMN waliin ta'uun sadaasa 27 bara 2021 akka waaree booda sa'aatii 3 irraa eegalanii sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Portland fi naannoo ishee jiraatu martuu qophii kanarratti akka hirmaattaniif yaamichi dhiyaate. Directory Olana Oromia Media Network Muhammad Abdosh Kulala Mumme OMN Dajane Gutama Zak Dube fi keessummoonni biroo sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon Doubletree by Hilton Portland 1000 North East Multnomah Portland Oregon 9723 Odeeffannoo dabalataaf karaa lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. Koottaa wajjin taanee haala yeroo Oromiyaa fi Oromoo irratti waloon haa mari'annu. OMN utubuun sababal'aaf sagalee haa taanu. OMN ijaa fi gurra uummataa. Koree qindeessituu sagantichaa Portland, Oregon, USA. Akkam jirtan daawwattoota OMN oduu ijootiin isinitti himaa Faayizaa Iliyaasim. Ajjecha artistaa Haacaaluu Hundeessaa hordofuun namoota magaalaa Shaashamannee fi Aanaalee godina Arsii lixaa garaagaraa keessaa qabamanii haqa dhabuun hidhaatti dararamaa jiran irratti manni murtii dhaddacha dhaabbii kibbaa murtoo dabaa dabarsaa jiraachuu hidhamtoonni kunneen komatani. Manni murtichaa adeemsa bu'uura seeraa hin hordofneen badii keenya malee hidhaa cimaa hanga waggaa 18 gahuutti murteessa kan jiran hidhamtoonni kunneen adeemsichi ta'e jaamee haqa keenya gara dabarsuuf kan deemamaa jirudha jedhu. Pirezidaantiin mana murtii dhaddacha dhaabbii kibbaa nama obbo Kaasaawun Jaamuun addatti dhiibbaan nurra gahaa jira kan jiran hidhamtoonni kunneen murtoo dabaa kana duuba dhiibbaan qondaalota OPDO fi abbootii qabeenyaa godinichaatti hojii investimentii irratti bobba'an tokko tokkos ni jira jedhu. Namoonni komataman OMN'f deebii kennuuf hayyamamoo hin taane. Ijoo keenya taanuun godina Shawaa Lixaa naannootti haleellaa hidhattoota fiinxaaleeyyii Amaaraatiin raawwatameen lakkoofsi namoota ajjeefamanii 29 ga'uu jiraattonni aanichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork fi yaada kennan himanii jiru. Humnoota kanneen hidhachiisurraa eegalee hanga dhugaa hawaasaa gara dabarsutti caasaa mootummaa aanichatti argamuun gochi diinummaa nurratti raawwatamaa jira kan jiran jiraattonni iddoowwan sochiin hidhattoota fiinxaaleeyyii kanaa jirutti hawaasni dammaqee tokkummaan akka of tiisus dhaamanii jiru. Ajjechaa saamichaa fi manca'iinsi qabeenya hidhattoota fiinxaaleeyyii Amaaraatiin raawwatamu kun godina Wallagga Bahaa Aanaalee Kiiramuu fi Guutoo Giddaattis itti fufee jiraachuun beekamee jira. Ijoo keenya gama birootiin godina Wallagga Bahaa Aanaa Kiiramutti weerarri saamicha lafaa fi hidhattoota Amaaraatiin taasifamaa jiru jabaatee itti fufuusaatiin wal qabate gandoonni baadiyyaa Aanaa Kiiramuu harki caaluu humnoota kanaan qabamanis jiraachuu jiraattonni OMN'tti himane. Sadaasa 9, 10 fi 11 lolli guddaan adeemsifamuun gandoonni baadiyyaa ganda Waattii fi ganda margaa jireenyaa jaamuun guutummaan guututti hidhattoota Amaaraatiin qabamanii jiraachuu dubbata. Hidhattoonni kunneen uffata qomee magariisa faannoo jaamee irratti barreeffamee jiru kan uffatanii fi meeshaalee gurguddaa kan hidhatan ta'uu ibsuun gama Oromiyaatiin mootummaan lolicha jidduu seenuu dhiise baqatee ba'ee jiraachuu dubbata. Uummanni Oromoo dhimma hidhamtoota siyaasaa manneen hidhaa garaagaraatti dararamaa jiraniif xiyyeeffannoo addaa kennee hordofii barbaachisu gochuu akka qabuutu dhaamame.
Sirnichi diinummaa isaa jabaan uummata Oromoo fi hayyoota isaa irratti ta'uun hubatamuu qaba kan jedhan keessa beektonni sirnichaa yeroo ulfaataa diinummaa sirnichaa bifa garaagaraatiin mul'ataa jiru kanatti dhimmi hidhamtoota siyaasaa dagatamuu akka hin qabne hubachiisanii jiru. Keessumattuu dhalattoonni Oromoo Finfinnee fi naannoo ishii jiraatan guyyaarraa guyyaatti haalota ta'an hordofuu quuqamtoonni sabichaa caasaa nageenyaa sirnichaa keessa jiranis nageenya hooggantootaa fi hidhamtoota siyaasaa sabichaatiif xiyyeeffannoo addaa kennuun hojjechuu akka qabanis dhaamanii jiru. Qabsoon uummataa sirna dhufaa dabruu irratti malee kamirratti akka hin ta'in hubatee uummanni keenya hawaasa Oromiyaa keessa jiraatuuf hundumaaf eegumsa gochuu akka qabu dhaamame. Haalli siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru yeroo saffisaan jijjiiramaa jiru kanatti murni aangoorra jiru walitti bu'iinsa uummataa uumuun uummanni akka walirratti ka'u halkanii fi guyyaa hojjechaa jira. Uummanni eenyummaadhaan amantaa fi garaagarummaa siyaasaatiin walirratti ka'ee akka wal gaaga'u fedhii sirna aangoorra jiruuti. Oromiyaa kutaalee garaagaraatti finxaaleeyyii garaagaraa bobbaasuun kan uummata nagaa fixanis akeeka kanarraa ijaame. Waraanni humnoota waloo waraana bilisummaa Oromoo fi TDF magaalaa Dabra Siinaa kallattii sadiin marsuun dhagahame. Gama Walloo Lixaatiin waraana Bilxiginnaa kan qulqulleesse waraanni humnoota Tigraay immoo Maarraa Bitee fi Darraatti qajeelaa akka jiru maddeen keenya waraanaa himanii jiru. Haleellaa qindaa'aa waraana Bilxiginnaa fi humnoota finxaaleeyyii Amaaraa irratti fudhatameen guutummaan guututti magaalaa fi lafa tarsiimoo loltummaa kan taate Shawaaroobeet kan to'ate waraanni humnoota waloo ittisaa Tigraay fi waraanni bilisummaa Oromoo imala isaanii gara Finfinneetti fufuudhaan magaalaa Dabra Siinaa marsanii akka jiran maddeen keenya naannichaa OMN'tti himanii jiru. Lola tibba kanaatiin waraana Bilxiginnaa fi humnoota finxaaleeyyii Amaaraa magaalaa Shawaaroobeet fi naannoo ishiitti bakkoota loltummaatiif barbaachisoo ta'an to'annaa jala kan oolche humni waloo waraana bilisummaa Oromoo fi humna ittisaa Tigraay loltoota Bilxiginnaa gara Dabra Siinaa fi Dabra Birhaanitti baqatan haleeluudhaan magaalaa Dabra Siinaatti kallattii sadiin marsaniiti jiru. Ijoo keenya xumuraatiin waraanni Suudaan ministeera muummee siviilii kan ta'an Abdallaa Hamdok aangoo isaanii akka duraanitti akka deebi'an walii gale. Mormiin jabaan waraana biyyattii irratti gaggeeffamu wayita itti fufee jirutti aangoo isaaniirraa fonqolfamanii kan turan Abdallaa Hamdok hoogganaa fonqolcha mootummaa kan ta'an Jeneraal Abdallaa Alfattaa Alburhaan waliin dhimmoota garaagaraa irratti waliigaltee irra gahuun ibsamee jira. Waliigaltee kanaanis hidhamtoota siyaasaa hunda hiikuuf kan jiran yoo ta'u Suudaan bara 2023tti filannoo godhuuf karoorsuu ishii miidiyaaleen gabaasaati jiru. Hayyangaa daawwattoota OMN oduun ijoon saatii tanaaf qabanne sangammaatti daawwattanidha. Babal'inni oduu tanaa oduu teenyaatan idilee keessatti istiidiyoo teenyaatan hornirraa galgala kan isiniif dabrutaa gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa sagantaalee OMN tanneen haftee waliin turtii gaarii. Hawaasa Oromoo kutaa Oregon magaalaa Portland fi naannoo ishee jiraatan maraaf. Hawaasni Oromoo magaalaa Portland jiraatu koree qindeessituu deeggarsa uummataa OMN waliin ta'uun sadaasa 27 bara 2020 akka waaree booda sa'aatii 3 irraa eegalanii sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Portland fi naannoo ishee jiraatu martuu qophii kanarratti akka hirmaattaniif yaamicha dhiyaate. Daarektarii olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Muhammad Abdosh, Kulaalaa Muummee OMN Dajanee Guutamaa, Zaak Duubee fi keessummoonni biroo sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon Doubletree by Hilton Portland 1000 North East Multnomah Portland Oregon 9723. Odeeffannoo dabalataaf karaa lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. Koottaa wajjin taanee haala yeroo Oromiyaa fi Oromoo irratti waloon haa mari'annu. OMN utubuun sababal'aaf sagalee haa taanu. OMN ijaa fi gurra uummataa. Koree qindeessituu sagantichaa Portland, Oregon, USA.